Kun miidiyaa garee wangeelaati. Miidiyaan garee wangeelaa yeroo hundumaa tamsaasa dhugaa fi dhugaa irratti kan hundaa'e wangeela qofa kan ibsu kan isiniif tamsaasu. Odeeffannoo qulqulluu fi waqtaawwaa argachuuf maarree diishii keessan gara garee wangeelaatti naannessuu hin dagatinaa. Wangeela sagalee Waaqayyoo seenaa dhiigni raagee kan caalu jecha hayyu. Dhaloota gargaarii daaraarraa kan kaasee sobduu fi xibaaraa dhaanee biyyaa baase. Maarree wangeelli lafa dhaalaa, wangeelli biyya fudhata. Kun miidiyaa kiristaanaati. Oduu waliin yeroo gaarii. Harka fuudhu akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya, oduu sa'a kanaa isin dhageessifnaa. Oduu waliin ana Mootii Dhaabaati. Dhaloota dukkana keessa jiran dukkana keessaa baasuudhaaf yeroo si'anaa kanaa qaqqaaliiwwaniif gareen sonsaa wangeela irratti bobba'uudhaan dukkana keessaa dhaloota waamaa jiraachuun isaanii dubbatameera. Kana qofaa otoo hin taane sochii garee wangeelaan yeroo si'anaa kana miidiyaa irratti dhaloonni hedduu wangeela mootummaa Waaqayyootti amanuu fi dukkana keessaa ba'anii guyyaa adii Gooftaatti harka kennachaa jiraachuun isaanii addeeffameera. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. galanni siif haa ta'u. Ani nan amanaa Ani nan amanaa ilma Waaqayyoo akka taate. ilma Waaqayyoo akka taate. ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ ብየ ለፋ አከተ ከንዱኤስ ጉያ ሰደፋትስ ዱአ ከንከይ ከምርገ ዋቀዮ አባቴስ ኦልበይ deebi'ees kan dhufu nana mana ኢየሱስ ክርስቶስ አካዋቀቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አካዋቀቴ አባኒስ አካዋቀቴ አባኒስ አካዋቀቴ ሀፉር ቁልቁሉንስ አኩማ ዋቀቴ ሀፉር ቁልቁሉንስ አኩማ ዋቀቴ አራፋም ኮዳን ኡጋናምባ arrafaan kootiin dhugaa nan ba'a. Isan dhugaa ba'e kanammoo Kootti amanee Garaa kootti amanee saba kana duratti dhugaan siif ba'a. dhugaan siif ba'a. Ati anaaf jettee duutee du'aa kaatetta. Mirga abbaatti ol baateetta. Deebitee dhuftee sinna fudhatta. Biyya lafaa seexana hojii isaa hundumaa ganeera maqaa koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeessi. Gosaa fi sabaan utuu adda hin qoodiin afaan danda'aniif hin dandeenye keessa galuu wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isaa kan jiran mishiinaroonni hedduun akkaataa kanaan wangeela mootummaa Waaqayyoo mul'isaa jiraachuun isaanii dhaga'ameera. ጋሾቴ ምታ ዋላጆ ቱንቶ ሞዬ ጭዳና ቦይዳ ቆናጊቾ እኚ ቱንቶክ ጓዳ ኮሮዲን እስክን ቱን ኦስከደ ባክ ሮንጌጌ ጉኞ ኢየሱስዮ አሜን ማያሳፍር ተስፋ ማይደበዝዝ የጽድቅ ብርሃን የማያሳዝን ተስፋ ማይቆጠር ልዩ ዘመን ዓይን ያልታየ ርስት ሀገር አለን። ዜና ጊዱ ከነ መጋላ ገርበ ጉራቸረት waaqayyo nu gargaare namoonni dhibbaaf 10 mootummaa du'a mootummaa abaarsaa jalaa baanii mootummaa ilma waaqayyo isa bara baraan jira.
Kana qofaa otoo hin taane kutattoonni garee wangeelaa jala bu'anii dhugaaf kan hojjetanii fi namni tokkollee tokko dubbachuu akka hin qabne yeroo hundumaa kan akeekan garee wangeelaa cimee hojjete akkasumallee sobdoota afaan qabaa jiraachuun isaa dhaga'ameera. Garee wangeelaa akka kanatti cimee itti fufuu fi akkasuma lubbuu hedduu booji'uu fi kiristaanonni hundumti tokkummaa akka qabaatanii fi wal qixaa akka ilaalamanii akkasumallee wal akka kabajan dhaameera. Yeroo hundumaa odeeffannoo qulqullina qabuu fi wangeela mootummaa waaqayyootti dhaloota waamuu irratti namni hundumtuu bobba'uu qaba kan jedhu oduu sa'aa kanaati. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Kabajamoo hordoftoota miidiyaa keenya odeeffannoo kana kan isin biraan ga'e ana gaazexeessaa keessan King of King. Yeroo hundumaa promooshinii kiristaanaa kanneen barbaachisoo ta'an yoo barbaaddan karaa miidiyaa garee wangeelaa nu argachuu dandeessu.